Egaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa dhufnee jirra jechuudha. Akkam jirtu nagaan keenya lafa jirrutti sanaa ga'u jecha. Har'a immoo waan haaraa yookiis immoo qophii haaraa ta'e tokko qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu yoo sangee ta'uunidha. Yoo sangee ta'uun akkuma dura baara gisee jedhee sirbee ture amma immoo sirba haaraa mata duree isaa waliif yaada kan jedhu tokko qabatee dhufee jira jechuudha. Yoo sangee ta'uun kaa artistii Oromoon jaallatuu fi Oromoon qabu keessaa isa tokkodha. Sirbi isaa akkuma beekamu yeroo darbe baara gisee jedhee gadhiisee baay'ee uummata bashannansiisee uummata bohaarsisee uummanni illee hedduu itti gammadee jira jechuudha. Akkuma beekamu immoo yuutuub irrattis immoo viiyuu gaarii yookiin immoo viiyuu baay'ee namatti tolu argatee itti gammadee yoo isanis immoo uummanni akka isa wajjin jiru akka uummanni itti gammadee jirus baay'ee hubate jechuudha. Haa ta'u malee yoo sanii baay'ee aartii Oromoo hojjechaa ture. Erga aartii Oromootti seenee amma baay'ee dheeraadha yeroon isaa. Har'a garuu yoo sangee ta'uun kan hunduma isaa keessaa aartii Oromoo hojjechuun dhiisne guyyaa guyyaatti Oromoodhaaf aartii hedduu isaa hojjetee jira jechuudha. Kanaaf sirbi baala gisee jedhu yeroo darbe keessatti uummata hedduun lakkaa'amu daawwatame yuutuub irratti miliyoona gara miliyoona sadiitti deemee jira jechuudha. Sirbi kun kan inni hojjetame daayirekteerri isaa Leencoo Fiqiruuti. Har'a garuu sirbi kun akkaataa inni itti hojjetame maalummaan sirba kanaa hojiinsaa waraabbiinsaa baay'ee hedduu baay'ee kan namatti tolu walaloo fi yeedaloon inni of keessaa qabullee baay'ee fudhatama hedduu kan qabu jechuudha. Haa ta'u malee sirbi yoo san hojjetu yeroo hunda sirba rukuttaa fi muuziqaan hedduusaa wantoonni hedduusaa kan namatti tolu jechuudha. Ammas immoo waliif yaada kan jedhu kun sirba miidhagaa sirba Oromootti tolu sirba fuula Oromoo duratti fudhatama guddaa qabu karoorri fi hojjennaa sirba kanaa ammas immoo baay'ee miidhagfamuu kan qabu jechuudha. Amma yuutuubii Oromoo irratti yookiis immoo yuutuubii afaan Oromoo kan jedhamu irratti gadi lakkifamee TV irratti gad lakkifamee jira jechuudha kan duraanii. Ammas akkuma beekamu yuutuubii sana irratti gad lakkifamuu isaa waan hin oolledha jechuudha. Egaa kaayyoo sangee ta'uun baay'ee nama aartii Oromootiif dadhabu nama aartii Oromoo yaadu nama aadaa fi safuu Oromoo duudhaalee Oromoo hedduu beeku jechuudha. Har'a garuu otoo rakkinni jiru osoo gufuun garaagaraa Oromiyaa keessatti dhagahamaa jiru wantoota hedduurraa kan hubateerraa ka'ee guyyaadhaan yookiin immoo yeroodhaan yookiin wantoota Oromoof barbaachisu dhiyeessaa jira jechuudha. Artistoonni Oromoon qabu guutummaatti iyyuu Oromiyaa kana keessatti waa'ee Oromootiif kan callisanis jiru kan hin callisne hagaa irraatti wixxirfachaa jiranis jiru jechuudha. Kanaaf aartistii yoo sangee ta'uun baay'ee galatoomii yookiin immoo baay'ee kabajame jechaan jechuudha. Innis immoo uummata kootiin baay'ee sinan jaaladha sinan kabaja. Uummata qaalii uummata nafaana ta'ee nafaana dhaabbatee jiru karaa daandii sirrii yookiis immoo aartii Oromootiin jajjabina naaf ta'uun karaa kamiiyyuu jajjabaadhee akkan adeemuuf immoo nafaana ta'a jecha uummanni Oromoo kamiyyuu jechuudha gaafa waa'ee aartii yaadu aartii salphaa miti uummanni gaafa sirba tokko dhaggeeffatu achi baasee dhaggeeffachuun garuu salphaadha. Aartii keessa seenee hojjechuun garuu ulfaataadha. Aartiin har'a sirbi tokko akkamitti hojjetama karoora akkamitti hojjetama kan jedhu hubannee ilaaluun nu gaafata jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo ammallee aartii Oromoo guddisaa aartii Oromoo faana dhaabbadhaa karaa Oromoo faana dhaabbadhaa daandii Oromoo faana dhaabbadhaa. Sababni isaa iyyuu aartiin Oromoo guddachuu qaba. Osoo aartiin Oromoo hin jirre waan Oromiyaa hin kaafamu maqaan dhaamu. Kanaaf kaayyoo sangee ta'uun aartii guddaa hojjechaa jira. Ammas immoo sirbi waliif yaadaa jedhu kun immoo uummata keenya akka waliif galu akka waliin ta'u akka rakkinnii fi dhiphinni hafu akka daandiin jallinaa hammeenyi wanti sirrii hin taane akka badu karaan jireenyaa yookiis immoo karaan nagaa akka dhufu uummata keenyan amma immoo sirba kana waliif yaadaadhee yoo sangee ta'uun dhufe egaa qophiin har'a qabadde isiniif dhiyaadhe asuma irratti raawwata. Haga immoo qophii biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan nu turaa isiniin jenna nagaatti.